Gaashee Alaamuddin maallaqaan isaanitti dhangalaasanii akkuma isin beektan inni akkasii nama hin hamachiisu waa'ee keenya irratti maaliif jennaan gaafa uummanni keenya naannoo adda addaatti buqqa'u nuti nama miliyoona 1,700 nurkatti rakkate warri qoshaashaa naannoo qosheen itti gatamu sana qoshaashaan itti garagale immoo nama 150 nama 150 miliyoona 40 fi moo 100 walitti qabame isa keenyaatiif immoo teelee lakkoofsatti cufate nutti eega cufame addaa miti jechuun maaf hin jedhe malee waa biraatiif miti keenya cufaa jira galmeen ol hin baafamne jechuuf gaafa galmeen keenya ol ba'ee haasofne jechuun maaf malee namni Zarihuuniin wallaanuu qabu akka ta'abii isaatti akka laffaatii isaatti akka gumaacha isaatti akka agartee ofii jiraachuu dhabuu isaatti Zarihuuniin ani mataa kootti 81 dhumarraa jalqabeeti kan inni isa beeku gaafa inni raas tiyaatirii hojjetu gaafa sana keessatti Zarihuuni yaa bishaan bira jira bayya keenya iyyuu nu waraabbachuu dide inni ilkaaniin nuuf firaa kan garaan nurraa fagoo nutu beekkachuu dide ijoollee banneen rakaa gurrabbaa gannee rakaa akeekkatee dubbachuuf mee ilma namaa laalaa seera dabe qajeelchuuf mee jaarsa bule laalaa ilaaf ilaamee beekaa bara baay'ee dabarse seenaa dhalootaa beekaa anaan kan of na barsiise jechuu keessaa gumaata tokko keessaa tokko jechuun nan danda'a namni yoo of hin argatin of beeka jechuun hin danda'amu bar nama immoo namatu agarsiisa ati kasa kanaa miti isa kana jedhee namni namaan nama arga namni namaan of arga namni namaan lafa arga namni namaan of bara namni namaan waa ofii bara inni kun kootii miti namni namaan bara of na barsiisuu keessatti karaan inni keessa dabarfatee dhufe karaa fagoodha karaan inni keessa dabarfatee dhufe namoota isaaf barreessan wajjin abalu jechuu hin barbaadu namoota akka gariin gatii lubbuudhaan jiranuuf jecha arrasu waan itti yaadamu hin beeku fannan qusadha Zarihuuni gaafa sanas uffatanni uffatee ani isa barbaacharraas tiyaatirii dhaqa na beekaa nama kana hundarra na beekaa isa barbaacharraas tiyaatirii dhaqa ture raas tiyaatirii 81 dhumarratti toora 82 jalqabarratti yeroo inni beenu gurbaa jechuun wallisuu sana raas tiyaatirii keessa haala kamiin dhufaa afaan Oromoo qabatee qophaasaa lagatamaan baqatamaan haala kamiittiin dhufaa yoo jettanii isumarraa dhaga'uu dandeessitoonni lubbuudhaan jiru yoo inni haasa'uu danda'e yoo kanaachi immoo akkuma irratti dhiisuuf bareedaadha akka waanan kophaa kan koo laaluuti jechuudha akka waanan kophaa kan koo isa barbaacha dhaquuti jechuudha yeroo sana keessa raas tiyaatiriitti isin kun dhalattanillee natti hin fakkaatu yoo dhalattanis immoo as geessanii nama of baru taatan natti hin fakkaatu keenya umriin xiqqishoosee illee bubbullee jennaani achirratti ilfinesh utuuti keen jiraate re'ee bineensi nyaatu utuu gamtaan jiraate walii galteen jiraate roorroon nutti hin jabaatu dhaggeeffadhaa barreeffadhaa warri amma nutti jiru kunillee gaafa sana waan lubbuudhaan jiran natti hin fakkaatu hin dhalanne waan ta'eef dhalatus natti dhalata kan naa dhalatu heddummaachuu baatus kan naa dhalatu numa jiraata waa baay'ee jechuun danda'u waa baay'ee sin dubbadhu ani garuu gama kootiin qarshii 10,000 waanuma qaburraa nan gumaachaa fi 10,000 waanaa godhaas yookaanis Zarihuuniif waa godhaa yookaanis raayyaan fakkaata ta'eetu hin ta'in anaaf anatu of beekaa sanumaa fi Zarihuunii qarshii 10,000 Sufiyaanis kunoo na bira jira qarshii 10,000 gumaachee jira walitti qarshii 20,000 akkaawuntii keessan irratti isinii galchina keessan hin jedhu silaallee keenya jechuun nama rara anatu sin bira hin jirreef hanqaanfadhe mad keenya yoo hin jedhe nama rara ture ammoo waan inni keessa dabarfate Zarihuunii fi manguddoon keenya naannoo Tuulamaa kan amma naannoo bakka amma maraatuun itti hidhamu kanatti dhalatanii kan Ameerikaanitti ani argadhe tokko manguddoo seenaa tokko eda'oo boru maaloo warri Finfinnee wallaaltan asumaan ergaa koon dabarfadhaa warri Finfinneen isiniin galin warri Tuulamni maal akkasiin taate isiniin galin warri dhukkuba
dhukkubatu lama dhukkubsachuu wallaaltan eda'oo boruu irraa baradhaa maaloo irraa achirraa haasa'ee du'e eda'oo boruu waan warri moo naannoo biyya Ameerikaanii jiraattan waan eda'oo boruu walitti qabee addunyaa kanarraa galee maaloo walitti nuu qabaanu maxxansaa isinii jechuun amaanaadha amma yoo maxxansuu hin dandeenye moo nuun hin maxxanfanna waan keenya hawaasaaf dhiisuudhaaf sabaaf dhiisuudhaaf waan keenya nuun hin maxxanfanna yoo isiniif mirgaa immoo waan eda'oo boruu walitti qabee duniyaa kanarraa galee walitti qabee utuu hawaasa isaatii fi gadi hin dhiisin addunyaa kanarraa galee an dhugumatti isinitti muudhaa fi eda'oo boruu hamma kanatti dhaban seene akkanumatti wal dhabnammoo utuu waliin argatin utuu walirraa waan dabarfatin utuu walirraa waan guduunfatin utuu walirraa kanaafi sana jennee ilaameefee jennee yaada buufnee waliin jijjiirratin addunyaa kanarraa galuu deemna akkuma abbaan namni hundinuu galaa jiru kanatti jechuudha. Wanni jechuu barbaadu silaa dhukkubsataan keenya numa kana qabdi asli galatoomii ulfaadhu hamma yawwanaa isa waasiin jedhinis waa hin jedhiniin ati. Maaliif jennaan bakka guddaa dhuftee dhaabbatte dhimma lafee kan kee si jalaa dhukkubsatee mana hospitaala jiru nama saakkamsiisuu dhabdeetti jirta waan jedheef isa waasiin jedhis dandeeyituma dabarfadhu har'a jechuun sitti dhaammadha. Warri waan kana zari'uun ammatu maali masarati galatoomi addi masarat addi jedhu maal jedhu waan hin jedhu hin beeku. Hedduu ta'abdiinan argaa hunda beeku baadhu hunda wallaalu waa hunda isinii gochuu baadhu immoo waa hunda immoo gochuu hin dadhabu at least hordofuu nan danda'a jechuu kooti. Zari'uun galata guddaa kan nurraa qabu nu tarkaanfachiisuudhaan kiilolee malbaa yookaan kiilolee abbaan mana muuziqaa kiilolee obbo Geeta'uun iddoo wajjin lafa yooniin jedhe waa tokkoon ta'u quban qaba waan ta'eef namoonni hammi tokko Saadiq Baalee akkuma kanas namoonni tokko jiru gaa'utu obbo Alamuu Qixxeessaa Hinduuniin duratti baay'ee warri harka nurraa qabaa turan obbo Asaffaa Booleedha kan manni isaanii jalaa fudhatame nama naannoo Wallaggaa obbo Asaffaa jedhamu abbaa isaanii hin beekan nama of jala nu qabee gaafa ari'atamnu achi balaqannee mana isaanii jala dhokannee achitti ulaanutti cufee jedhaa ture obbo Asaffaa jedhamu manni isaanii irraa yeroo Tigree keessa irraa fudhatame amma akka ilmaan isaaniitti jirtu hin beeku wana kadhattuu faa taatee karaa irratti galti akkamsiisaati miti hiree keenya qooda keenya waan ta'eef hawaasa keenya gala hireedha eega mudanne ammoo zari'uuniin bira baga dhaabbattan jechuudhumaafanii maaltu deemaa jira jechuun biyya ganda hin jiru fagoo hin jira xiqqoosi amman galutti ani 10,000 Sofiyaan 10,000 isiniif galchina nagaa tola kan facaafanne amar gujji nagaa walloo argu ulfaadha galatooma obsaatis xiiqaatis masarat asli atilleen galatooma ulfaadha viidiyoo irra hin jiru. Imimman qabnaanim viidiyoo moo imimman tura qabnaanim ne xiqqishuu garaan kan kokun fayyaan qabu saniifini viidiyoon kan akkani mul'anne godhe dhiifamanaa godhaashi. Ulfaadhaa galatooma Ustaz Sufyaan dubbatanii xiqqoo. Dubbata. Namichi kun umriidhaan hangafa ta'us qabsoo Oromoo keessatti warra nuti magaalaa Finfinneetti dhiibne keessaa gaaratti baddaatti godaanne obbo Intinii Biraana fuudhee deeme gaafa addi bilisummaa dhufee magaalaa Finfinneetti dhufee seenu gaafani dabballummaa leenjifame. Gootan nan beeka wanta sirratti barreeffamu kun galmaa'aa jira waan ta'eef akka reekardiitti qabamaa baay'ee galatooma maqaa koo waan ta'eertan baay'een keessan ka hunda keessanii maqaa waamuu hin dandeenye. Namoonni daqiiqaa tokko ol ba'anii waa gumaachuu barbaadanis yoo jiraatanii daqiiqaa tokko fi gastii duwwaa tokko goone namooti ol ba'anii waa dubbatanii wannoota ol barbaadan olaa ba'anii fayyadaa. Tole ulfaadhaa galatooma. Wadina danare walmale mal kamnare Imi banturoba ijaki yalachun Ya Rabbi na gote guyyaa kan gammachu Yo falata nama kuke Malli dambii naman kuku sirra lafaa ya dambii koo yoo alagaan nama kuufe lammiin ofii naman kuufu sittan galaa ya lammii koo sinnaa wayyaa yaariyee koo.
Abanko fabanke wajinsa wayasu wallen ku walle zari wadajo utun nadatin dura walle seda waliin adan nare wal male mal kam nare Ye artist ilfana shikanno wajjiniin sirbanidha kuni akkuma faarfannaatti kallalamu sorry isinif sirbuudha bukooti fi dhiifaman isinin jedha xiqqoo naman wala bukootee maatii faanan jira gaddarra turre waan ta'eef tagalee dhallee weessisuudhaaf haala mijataa irra jiru. Akka fuunee hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii ittikaa baga nagaan nu dhufte Noorjeen akkasuma addisuu kenna qaalii Mansuur hundi keessanuu galatoomaa ulfaadha. Wanti jechuu barbaadu suuraa artistii kennaa backgroundii kan keemu bee isa dhukkubsatu osoo keettee irraa wayyaa'oo kaammoo isaan fiddee akka gaafa duraa haadhateen isaan fiddeetti asirra yoo nu keette namni kenna rifata. Akkasuma ammoo yeroo irra deddeebaa isa dhukkubsatu osoo hin taane yoo danda'ame kanuma nuufaa ta'u akkanatti deebisnee zari'uun akkanatti dhaabbatu arguu barbaanna waan ta'eef. Amada nama kennaa hora tuktukii kanaaf akkasii ishee gasi jettanaa ta'u. Haa ta'u yaadni gaariidha ammoo fayyaa ta'e rakkoon qabu akkasi. Hayyarra deddeebaa ibsaa uummanni akka irratti hirmaataniif galatooma ulfaadha. Jala taa'anii poostii godhaa rakkaawutti. Tole gaa haa ta'u fayyaa ta'e ulfaadhu. Tole ilmaan Oromoodha as gubbaa jirtanii artistii keessan artistii keenya jaallannu kabajamaa egaa dooktara jennee yaamna nuti dooktara kabajaa artist Zarihuun Wadaajoodha. Yeroo ammaatti dhibamee kaleessaa lachuun hojii dhaabee jira. Diyaalisiisii gochaa jira guyyaa guyyaatti guyyaa lamaan hedduminaan guyyaa sadiin kan dhiqamu normaal ta'uudhaa fi yeroo baay'ee guyyaa sadii kan dhiqamu sanaaf kanarra gubbaa jira ammoo kaleensaa lachuu hojii waan dhaabee jiruuf sadarkaa sanarraa namni kaleenan kennaa fi jedhee immoo waadaa seene waan jiruufi kalee kun immoo bakka bu'ee dhaabbachuu qaba. Sanaaf immoo gargaarsiin barbaachisaa miilli isaallee xiqqoo miilli lachuullee socho'aan jiru wiilcharii gubbaa akka jirutti masii fi tiikaan nu ibsanii jirani. Sanaaf ilmaan Oromoo. Akkam nagaa jirtaa Zarihuun feensi gaafadhaa miila sirraa fageeffadhe hindaganne ati manaa keessi na bira dhuftee jirti akkuma ati ergite na bira dhuftee turte mana kiyyallee hin beeyti. Sagaleen biraa ijoollee kaan shumee gootu. Akkam jirta xinnoo moo Zarihuun dhufneesi wallaannan na rabbi jedhe tole. Dhufneesi wallaannan abshiru maqaa inni akkasuma jedhaa keessa dabarfata dhukkubsatameedhaaf hin du'amu dhukkubsatameedhaaf atiisis hin hafamu dhiyeef bariini dhafu bari'eef dhiyaan hafu inuma jijjiirama wanni jijjiiramne hin jiru rabbi sirraa jijjiirama rabbi jedhe ammoo taabiin keenya dirqama asirratti taabuun dirqama galata nurraa qabdaa taaba nurraa qabdaa ajjoo nurraa qabdaa ajjoo kan kee rabbiin balleessin siin jechaa amma nu dhufnutti rabbi si haa tursiisu ijoolleen immoo kunoo ilmaanatti lafatti dhiiftee dhuftee deemte dhiiqaan masarati akkuma kana asliin mubaarak ijoolleen asii fachi deddeemtee kan argaatti ijaan fayyisiin beekinfaa kan umuriin si sadarkaa ijoollee keenyaa jirtu waa kuutuna jalaa dhukkubsatee jechuun dhumti kunutuma waa gochuu baatte xiqqishuu amalee namatti tora. Waa kuunna jalaa akkana ta'e jechuunis waan tokko abshiruma ati akkuma kana ta'aatuma iyyuu tarkaanfatamaa hamileen keessi jalaan doomin bakkuma ciiftu sanattuu iyyuu edaa nama naa wajjin jiraatuun qabaadha jechuu qabdaa jechuudhuma sitti dhaammachuufanii Zarihuun. Haa ta'u tole. Gaafa hojii mana kiiloleetti hojii maayyee waraabdu anaaf daawitee mukootanii yaadatte taanaan maayyee irratti istuudiyoo boolee kan namicha Eertiraawii sana yaadatte? Mudannoo guyyaa sanaa yeroo biraan dubbadha nagaatti ammaa fi baga nama kana si argee amman dhufee si argutti nagaatti nagaa keessa naa jiraadhu dhufeensi gaafadha akkuma dhufeen. Akka si marratti gaa. Haa ta'u. Nagaatti ulfaadhaa ijoollee galatoomaa nagaatti.